Maliki ya kuni algaki ya barkun. Kuni manaki ya habibti kuno astaga samanako. Mawti maniko. Mabratin qabnu mabratin wala badde kuno mabratin kenya kana ture wala badde. Ashi manaki ya sargin barbanu ma sargin ragona no. Kun saat ini kenya kan kafanati. Kuni alga kenya mana kenya. Oke, bari kenya. Kuni ana. Thank you ya wood. Kawanan teh sitti makwaga. Jarsa ko wajjin banki deeme kaleessa. Jarsa ko wajjin ini banki deeme. Yeroo banki deemu warri banki buluun na beeka. Namni banki buluun na beeka. Namni madada Itoophiyaa madadeen na beekti. Banki Orofaan banki akkatti Yesuusin akkatti baay'atu birrii baafachuu Itoophiyaadhaaf sa'aatii 28 ijjatta. Ganama kan baate galgala galta birrii fudhachuudhaaf dhugaa rabbii. Kazaa tiijii jedhanii onna dabarsanii bakkee nan ta'utti birrii naaf fidanii bar. Asis giseen deeme tiijii jedhan maalli kuni madadeen naan jeenni. Akkananii rammasii ta'een beekunni. Isatti beekaa kun jaa Orofaan eeggadhuwan bakkuman taa'e sanitti birrii naaf fidan dhugaa rabbii bakkuma taa'e sanitti jechuudha. Miqqayyaan jalmarti kanatti bilbiluu. Azaa dhugaa rabbii baxxaam itti kolfaanan du'e dhugaa rabbii fammasii Dubaay gaafan ta'in beeku inni gaagartee tiktokii kana sirriitti baay'eetti bu'u. Kazaa yoo nasis taa'u tiijii salaam neesh indeeti neesh gisee riippoortii gahu warri riippoortii keessaa hundi natti nalaale hundi nagaa tiijii baraattuu koo kun natti marama dhugaa rabbii kolfaanan du'e rabbii ani waan namni na beeku soo baran kaleessa oduu Orofaan eegate nan birrii fudhadhee dhufe. Ani takkittiin keessan jajjabina keessan. Wow, congratulations Tigist Ilu. Baga nagaan galtee baga waaqayyo nagaadhaan si galche. Dhugaa waaqayyo baga waaqayyo nagaadhaan biyya keetitti maatii keetitti firoottan keetitti hiriyaa keetitti abbaa manaa keetti nagaadhaan si galche. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gammadee jechuudha. Hedduu takkan kofalchiistelleedha Tigisteen jechuudha. Ashama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenyi waaqayyo isin haa waayatu akkam jirtu kana obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isinin jecha egaa akka hordoftoota tiyya akkuma argitanii akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argartan Tigistii Iluu biyya galtee jirti biyya galtee abbaa manaa ishee biratti waan ishiin taate wanti ishii mudate akkasuma immoo baankii deemtee maal akka ishiin godhanis nutti himtee jirti dhugaa dubbachuuf namni kaa yeroo beekamtii qabu akkanuma seeruma jechuudha yeroo beekamtii qabane nama hundatu nama beeka jechuudha namni nam beeku soba gaafa ati feemasii taate nama hedduutu si beeka feemasii jechuun namni hundi si beeku jechuudha maaliif wantoota garagaraati micoontu nama duraan qoosadhaan beekamtii akkasuma nama sagalee ta'uus hin beekamtii kolfa adda addaatiin beekamtee jechuudha Tigistii kanumaaf ishii beekanii tapha adda addaatiin baay'ee namas taphattiiftii nama booharsiti kanumaaf ishii beeku jechuudha. Innaa mudannoo kaashii mudate akkasuma mana ishii keessas nutti agarsiisteerti goobaziidha mana ishii keessas nutti agarsiifattee akkasuma immoo abbaa manaa ishiitiin wajjinillee suuraa ka'anii gallakkifatanii jiru. Hedduu takka namatti tola hedduu takka das nama jedhasiniin jedha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee das nama jedhuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif namni gaafa si beeke namni gaafa miidiyaa kanarratti si beeku biyyattis kan si beeku hin dhabamu jechuudha. Innaa maaliif nama baay'eetu ishii beeka mucayyoo kana akkuma agartan Tigisti taphattu hedduu taphatti jechuudha. Tigisti jechuun immoo nama baay'ee taphatuudha nama baay'ee nama bohaarsuudha nama baay'ee nama kofalchiisuudha nama akkasumallee sagalee namaa ta'uudha jechuudha. Hedduu takkasii gammade Tigiyyee teenya baga nagaadhaan nu galtee maraattuu teenya kokkofaltuu teenya buchee teenya ani arrabu mashee nama arrabsu tokko dasnaidha yeroo ijoollee arrabsitu cilfaa maalii kan jettu tokko akka kiyyatti namni das hin jedhu jiru innaa akkanatti dasna jedha jechuudha innaa akkasii
Naa kanaaf kaatigisti iluu jechuun namni wallaaltanii jirtanii ana dhugaa dubbachuuf taphni ishii fa'aa gizee ishii nama arrasitu hedduu takirratti tola gizee ishii nama arrastu jechuudha hedduu natti tola baay'ee tokko natti tola jechuudha sababii isaas beektanii waanuma isheen si arrastu sun wanta si qofalchiisu bicha cilfaa bocee qocee maali waan ishiin jettu kanan beekan bakka ishiin arraba kana baratte illee beekode akkasitti gizee ishii nama arrastu san baay'ee dasneedha nan kolfumaanan du'a dhugaa rabbii gizee ishiin akkatti nama arrastu san jechuudha. Kanaaf tigisti nama bohaarsitii kanan jedheef isa kanaadha fi akkasuma ijoolleedhaaf sagalee taati namoota waan adda addaa beeksistii fi hedduu takka bareedduudha hin taphatti bakka nama jechaanu nama akkanaati bakka nama firii ta'ee ofitti amanamummaa qabaatee deemu jechuudha beektanii. Isheen tuni nama ofitti amanamummaa qabdu jechuudha tigistee jechuun nama ofitti amanamummaa qabduudha dhugaa dubbachuu fi maaliif namni gaafa gaarii ta'e nama hunda si beeka jechuudha gaafa badduu taate immoo nama hunda akka badduutti si beeka micoota namni wallaale miidiyaa kanarratti hin jiru duraaffaa qallaalii qoosa illee baay'ee qabdi taphallee baay'ee qabdi waan baay'ee hojjette jechuudha kanaaf amma tigistiin gara biyyaa deebitee mudannoo ishii mudateellee akkasuma baankii dhaqee tananii baankiidhaan immoo namni tarree galee taa'a achuma keechaa tigistiidhaan na yaabanii bakkan taa'utti birrii naa kennanii jette laala gartee namni akkas kabajaa namatti qaba bar gaafa tokko miidiyaan kunillee gaafa wanootte nama kabachiisa jechuudha kanaaf kabajaa namaa kennaa jechuudha naa hedduu takkan baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko gara kiyyaani hedduu takka natti tolee baga waaqayyoon gara biyya keetii nagaadha si galcheessin jedhati guutiyyaa dhugaa rabbii ijoollee as keechaa galuun keenyayyuu gammachuu guddaadha gammachuu guddaadha namni as keessaa gaafa galuuyyuu gammachuu guddaan namatti dhagahama jechuudha maaliif indee kan carraa meeqa dargati kan as keessaa hin galle meeqatu jira boo carraa kana dhabeeyyuu jechuudha kanaaf ishiin immoo carra qabeettidha waaqayyoon kunoo carraa ishiidhaaf kennee jira baga waaqayyoon nagaadha si galchee tigiyyee teenya baguma nagaadha waaqayyo si galchee jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani baay'ee si gammadee siin jedha obboleetti qaali dhugaa rabbii abdii hin kutinaa ijoollee namni tokko gaafa abdii kutuu bide waan baay'ee jechuudha naa maaliif mucayyoon kunillee nama baay'ee tattabattuuf nama baay'ee kokkolfituudha garuu bakka guyyaa waaqayyo jedhe malee namaan ta'u mucayyoon illee qaatanan galaa jechaa turte garuu guyyaa waaqayyo jedhu guyyaa eeyyama isaa qofa kan isheen asii kaate jechuudha. Kanaaf eeyyama waaqayyo hundumtuyyuu nutillee guyyaa tokko numa galla jennaa waaqayyo immoo guyyaa qaba nullee akkuma ishii kanatti waaqayyoon biyya ormaa keessaa nagaadhaan nu haa galchu biyya ormaa kana keessaa hingaa jedheetu nu haa galchu siin jedha maaliif kan biyya ofii caalu gonkumaayyuu hin jiru jechuudha gammachuunis gaddis waan hunduu kan bareedu biyya ofii keessatti jechuudha biyya kee keessatti bareedaa jechuudha kanaaf tigistee teenyas baga nagaan nu galtee nullee du'aa nu godha kadhannaa nu godha akka waaqayyoon nagaadhaan biyya kana keessaa nu galchuu siniin jedha obboloota koo dhugaa rabbi dubbachuuf ani fa'a nabbi naman qaxara waan biyya kanaan akaasuu dijuuf hin beeku malee baay'een qaxara jechuudha biyya kana keessatti baay'een qaxara jechuudha innaa akkasii siniin jedha kanaaf waaqayyoon nagaadhaan nu haa galchuu waaqayyo nagaadhaan nu haa galchuu kan nagaan immoo nu baasillee nagaan biyya keenyatti maatii keenyatti nu haa galchuu siniin jedha kanaaf obboleewwan too'e nagaadhaan waaqanni nu haa galchu hunduma caalaa nagaadhaan galuudha hunda keenyayyuu kan nu barbaachisu jechuudha innaa kanaaf waaqayyoon nagaadhaan nu haa galchu nagaan galuu hunduma caalaa gooftaan nagaadhaan nu haa galchu siniin jedha nagaa